Naggasaa eenyuti? Naggasaa Abbabaa. Mee yooma sitti qacaramtan isin? Naasee qacaramtanii? Asumatti dhalattanii guddattanii isin? Lafuma tanatti? Ahaa. Ababaan kun amma eega dhufee namni biyya kanaa lafa kana warri gurguran. Warri lafa kana gurguranii abaabotti gurguran kun ababaatti gurguran kun xaqqamama immoo birrii sanaan duroomanii too wanni ta'a immoo. Omaarraan oolle ganzabni ishii inuma balleechanii jalaa wanni xajjumatti dhumte ishiin akkasi isin amma zabanyannatti asitti qacaramtanii guyyaadhaan meeqa isinii kaffalu? Birrii 12 isinii kaffalu guyyaadhaan. Amma namni uummanni lafti kun oduu akka duraanitti deebi'ee si jaalatamu akkanumatti oduu abaaboon kun turee jaalata. Lafti oduu deebi'ee si jaalata miti birrii isaanii itti hafte. Haa ta'u jedha. Lafa qonnaa oduu ta'ee jaalatu jechuudha. Qotiisni mul'atu kun maali kun? Kun ababaa Afrikaadhaa? Haa lafa biteetti reen? Barana galanii isaan asitti? Turanii? Saree mana irratti ni ijaarre isaan akka karaa biraatitti ilaallutti. Warri ababaa Afrikaatti lafa gurgure kun kaaree fa'aadhaan gurguramu ammamiin gurguramu? Isaanin jedha kaareedhaan meeqatti fudhata? Yoomidhaa kan fudhatan ababaa Afrikaan kun amma reefu mul'achaa jira malee dura. Tureera waggaa 5 ta'a? Waggaa 6 moo? Gisee lamaan kaffallee siree waggaa 5 kaffalama jedhama. Gisee lamaanuu kaffaleera? Kaffaltii isaatiitti uummanni gammachuu qaba garuu. Hamma tokko uummata boqisee hamma tokko simmoo laateera. Gammachuutti hin qabu uummanni. Wanni lafti irraa fudhatame oduu lafti irra teenya akka duriitti nu deebitee horii irra bobbaafannee qotannee jedhee namni hin dubbatu. Warri dubbatu jira. Eenyu maqaan kee? Maqaan kee eenyu? Gammachuu eenyu? Gammachuu baay'isaa baay'ee galatoom. Duraan amma achuma hojjetaa jirtaa re? Gara biraatti hojjetaa jirta faabirika East Afrikaa kanan jedha. East Afrikaa wanti gara biraataan hojjedha duraan hojjedha. As keessa akkam waggaa hojjettu damoonni isaanii gaariidha akkaataan achi keessatti wanni nama miidhu hin jiru. Damoonni isaa shaggaadha garuu bakka tokko tokkotti gisee tokko tokko nama miidhamani. Bakka tokko tokkotti shaggaadha. Bakka akkamitti nama miidha fakkeenya? Mindaa hojii kenna irratti mindaa seeraa tursiisanii. Hin tursiisu. Tokkoffaan immoo qabsiisi bakka guddisuun hin jiru. Bakkuma sanirra ture. Guddinni hin jiru jechuudha. As keessatti maal fa'aatu hojjetama faabrikaa kana keessatti? Saamunaadha. Ajaa'ibsiidha. Buskutiidha. Faaffaadha. Beeshaakoodha dhibaatii. Dhibaatii fa'aadha? Kaartooniinis maashagaanis jirti. Maashagaanis. Mana boqqollootis boqqolloo marree asumatti daakanii asumatti faaffaadha. Boqqolloo asumatti daakanii? Walitti makanii Mee xiqimiin wanni kun faabrikaan kun dhaabbachuun isaa xiqimii uummataa qabamoo lakkee yaaduma lafa uummata irraa fudhatee? Wanni isaan rakkina biyyaarraa biyya irra godhan lafa waggaa fudhatan san
Mabraatis ni galchina mana barumsaas ni qabna dhanii ganda keenya irraa fudhatanii. Mabraatis mana barumsaa isinii ijaarratanii. Namni illee kaabileen illee gandatti kan mara qabanii jiran jaarsoleen jecha kan kana hordofee ta'u biyyattiidha kana hojjechiisa. Isa isaan amma qaalii sadi geenye nu bishaan mataa nu baase malee mana barumsaatis nu dhaabne mabraatis nu galchine bakka isaan nu baddale xinnoo lafa naxaa fudhatee jechuudha ganda. Lafa naxaa fudhatee naxaa fudhatee lafa kana. Lafa qotennee mabraatis ni galchina bishaan illee ni galchina mana barumsaatti irree ni bana kilinikii irree ni bana dheetti waadaa kanaan lafa kana naxaa fudhatee yeroo sana. Qabalee irraa fudhatee lafi. Qabalee irraa fudhatee. Lafa namni qotee bulaan irra hin jiru yoo qotee bulaan irra hin jiru lafa bishaan turra ciisa. Bishaan turra ciisa yoo naxaa fudhatee jechuudha amma waadaa kanas hin guunne. Amma waadaa kana maan guutiin jedhee namni hin gaafatu. Namni yoo gaafatee dhaqee waan ta'e beekachuu gaanii bishaan ta'aniitu magalan isaan uumaa marsii biyyatti sin beekan namoonni filataman garuu ganda keenya keessa hin jiran. Namni filataman akka gaafataniif maalis bishaan nu galchi wanni mabraatii fi daandiin tolchine akka durii waadaa galtanitti jedhanii too. Namoonni akkasii namni gaafatan dhaqanii isirreechanii achi gaaniitu madee. Achuma gaanii deebi'an. Haalli wanni tureera amma waggaa 14 jechuun amma ta'e ilaali gizeessanii mareecha. Inni bu'aa gaarii buufachaa jira ganda immoo nu miidhagge. Asii isin miidhaa jira. Bishaan kana malee maan hin baasu. Waan tokko maal isin godhe bishaan kana ittiin kaffaltanii? Tikseedha malee hin kaffaltu. Tiksee kaffaltanii? Tikseedha hin kaffaltu. Asii inni immoo xuriin inni gannaqu hin jiru Afrikaan kun bakkee xuriin. Echaan gannaqa xuri. Gamaan gannaqa kun bakka garaa garaa saniin gannaqa. Idee baay'ee uriin baay'ee dhumee jira. Uriin du'e hin jira xuriin inni gannaqu. Saamunaan kun koostikii minaaminaan. Keemikaala qaba. Keemikaala qaba. Mardiidha. Qamadii minaamina miicanii gad ergu. Lagatti gadi yaatu moo? Lagni maal toore makanatti gad ergu yaa kana horiin naqee dhuga. Eeshi. Hawa saniif horiin. Horiin du'e jira akkasitti. Namni miidhame yoo jira horii sana namni dhugu silaa horii dhugu. Horii lafarra yaa'a bishaan amma. Lafarra yaa'a. Amma hin jira naannoo sana dhaqnee ilaalle. Akka daldalaan gadi bu'aa achi gadi bu'aa ilaaltan mul'ata. Lafa ciisee jira amma lafa magiraati. Kognoo yaa kana qabdanii odeemtan. Kara gadiitiin kara saamunaa sani. Hin jira bishaan. Horii du'e kanaaf horii dhume kanaaf kaasaan isinii kaffalame jira jechuun uummata. Humtuu eenyu gaafate? Marziin kun hoggaa ajjeesu kaasaan nu kaffala horiin keenya marzii keechan hin du'e jedhanii namni hin gaafatu. Hin gaafanne abbaan horichaatis hin gaafanne. Eeshi. Zimmoo jedhe namnis. Zimmoo jedhe namni isin namichi abbaan isin dubbanne jechuudha akka gowwaa wayii. Ahaa. Nama biyya eessatii warshaa kana kan hojjetu? Addis Abaadhaa isaan dhufanii jiranii. Shooftuudhaa isheen dhufanii. Warri dhaabe namichi hundeesse abbaan qabeenyaa isaa? Buzaayyoo jedhani garuu. Buzaayyoodha. Gurmaa'inaan. Nama biyya kanaati? Adaraa Itoophiyaayidha garuu. Dhaloota isaa iddoo isaa. Itoophiyaayidhuma. Malee dhalootaan iddoo isaa. Dhaloota iddoo isaa. Nama biyya alaatii miti gaa faranjii miti. Biyya alaatii miti. Amma garuu gurguree isaa waree hin jedhanii beekaa. Gurguree jedhanii? Gurguree isaa waree abbaatti gurguree sana hin beekaa. Abbaatti gurguree beektooti. Maqaan kee eenyudha? Geetu. Geetu eenyu? Geetu Raggaasa. Geetu Raggaasa. Ulfaadhu baay'ee galatoo. Maqaan koo Alamii Dassaaleny jedhama. Alamii Dassaaleny? Alamii jiraattuu asiiti miti ati dhalatte? Jiraattuu ganda kanaati. Garuu iddoon jireenya koo magaalaa Bishooftudha. Kan nuti baradhus immoo mana barumsaa Buleeti. Haa ta'u garuu rakkina ganda kanaa akkan ilaalaa jirutti rakkoo guddaatu jira. Innis naannoo inni amma gama bishaaniitiin jechuudha. Gama bishaaniitiin baay'ee rakkinni guddaan kan jirudha jechuudha. Akkamitti rakkinni guddaan jira amma fakkeenyaaf amma bifa wardiyyaatiin kan qacaramu jira. Bifa wardiyyaatiin qacaranii immoo inni seera qabeessa ta'e hojiirra oolchaa hin jiru garuu gaafa jirachuudha. Dhufeetti birrii fidaa kan jiru uummatarraa qarshii guuraa. Kazaan uummanni immoo qarshii sana yoo kenneef inni faayiduma dhuunfaa isaatiif oolcha. Asitti bishaan ni badaa uummanni ni rakkataa gaaf kaan dhabsuudhaan bulaa gaafa asirratti wal dabaddaban illee jira. Bishaan dhabameetu jechuudha. Bishaan dhabamee bishaan kana Faafrikaa kanatu baase East Afrikaan kun? East Afrikaa kanatu baase haa ta'u garuu namni to'aturra dhabamurraan kan ka'e bishaan kun seera qabeessa ta'uu hin dandeenye. Waardiyyaa namatti uummatatti qacare moo warshaa kanatti qacare? Waardiyyaa uummatatti qacare. Uummatatti qacare afaan East Afrikaa sun garuu bishaanicha baaseefii jira. Akkuma agartu kana bishaan kan gannamaa jirudha. Baay'inaan uummanni miidhaa guddaarra jira jechuudha. Fakkeenyaaf immoo namni filatanii isaan teessisa sunis
seeraan hojjechuuf hin dandeenye. Seeraan hojjetan. Gaafuma qarshii san qofa dhufeeti kan inni qarshii guuru isaan booda irratti hin argamu. Kun baay'ee rakkina guddaadha. Rakkoo guddaadha jechuudha. Faafirikichi kun yoom hundeeffame beektaa? Ani faafirikicha kana hundeeffama isaatillee hin beeku. Keessa isaan hojjenneeti keessa. Hojjedheera keessa isaa. Keessa isaa hojjetteerta? Maal faatu keessatti hojjetama? Keessa isaa keessatti hojjedhee yaa ji'a lamaa kan hojjedhee ji'a lamaan kana keessatti wantoota hedduu hubadhee fakkeenyaaf amma hoomuu faabirikaan jedhamu ni jira. Achuma keessa. Hoomuu faabirikaadha, ajaaksidha, birshaakoo kan jedhamudha. Akkasumas immoo maattamaa kan jedhamus jira, manni maattama. Maattamaa qaba. Kana kanas qaba jechuun amma birshaakoo hoomuu maal kan irraa hojjetamu mana maattamaa saddeetitti hojjetamee ba'a. Innaa isarraa kan ka'e isa hojjetanii kan bulchu. Garuu rakkinni tokko ammas warshaa kana keessa kan jiru ta'uu isaati. Fakkeenyaaf amma hojjetaan tokko yommuu hojjetu mindaan isaa jechuudha ji'atti qarshii guyyaa tokkoon jechuudha qarshii 10tu kaffalama. Qarshii 10 ammayyuu 10tu kaffalama. Ammas isayyuu yommuu ganama sa'aatii tokkotti hojii kee jalqabdee galgala saa 11tti 12tti yoo dhaabde malee sa'aatii 2tti seentee 11tti kan baatu taanaan qarshii 7 loltaa jechuudha. Qarshii 7 kanatti hundi. So kunis rakkina guddaa jira. Inni biraa immoo mana midhaaniifis maal kan jiru qopheessaniifii jiru mana nyaataa. Isarraan kan keessa seera qopheessuuf hin dandeenye uummanni kan irratti wal lolu jiraachuu isaati. Baay'inaanis uummanni miidhaa guddaarra jira. Hojii bu'a qabeessa ta'een hojjechiisanii yommuu hojjechiisanis harka caalu faayidama isaaniitiin. Faayiduma isaaniitiin humna isaanii nyaataniitu moo bakka faayidaadhuma. Humna isaanii nyaataniitidha. Baay'inaan immoo keemikaalli warshaa keessa kan dhawamu hin jiru kan miidhaa adda addaa namarraan ga'uu jiraachuu danda'a. Namni kanaan dhibamee jira keemikaala. Namni kanaan keemikaala kana amma fakkeenyaaf amma Afrikaa kanaan irratti warshaa ababaa jedhamu kana yoo fudhannee ilaalle. Ababaa isa kana namoota baay'eedha kan lubbuu dhabuutti illee kan ka'e warshaa kana keessa seenee so kunillee rakkina guddaa. Of eeggannoon godhaniif jechuudha warra keemikaalli akka namni. Of eeggannoon godhan amma beektaa uummannis hubannoo dhabuurraan kan ka'e callisaniituma dhaqaniiti ni hojjetu. Waggaa isaan hojjetan kana ababaa kun keemikaala adda addaatitti itti godhama jechuun qorichatti itti bifama. Isarraan kan ka'e uummanni sun dhaqeetitti gadi gombifamee kan jalaa shoggoru yookiin immoo haramu ta'uu isaati. So kanarraan kan ka'e foolii sun funyaan keessa seenuudhaan uummata miidhatiin jira. Fakkeenyaaf ganda keenya keessa namni shamarreen takka waggaa tokko guuttee kan ishiin duute dhukkubuma kanaan jechuudha. Eenyu jedhamti maqaan? Maqaa isaaniitti illee hin beeku garuu kan as keessa seenanii du'an ta'uu isaatan nan hubadhe. Lafa kana amma kaasaa kaffalee fi amma warri ababaa kunis warri East Afrikaan kunis kaasaa kaffalee kaasaa sanaan namni gammadee birrii sana waa godhate. Amma kan ilaalaa jirtu kana yommuu fudhatte kuni qotee bulaatu qotee irratti oomisha gaarii hojjechaa ture. Irraa fudhachuudhaan garuu yoo uummanni sun qarshii aga tokko qarshii kennanii fi tajaajila kan argate ta'uu hin taane jechuudha. Uummanni qarshii fudhate isa faayidaa tokko irra hin oolchine dhugaatumaaf kan itti fite amma garuu beelarra kan ga'e irra jiraachuu ni jira jechuudha. Rakkateetu. Rakkatee amma laftis gurguramte. Lafti gurgurame lafti kun hundi gurgurame yaa uumaa jijjiirama tokko finne uummannis yaa lafa isaa baasee kenne amma bu'aa tokko irra hin geenye miidhaarra jiru isaan nuti iyyuu garagalanii amma fakkeenyaaf amma hiyyummaan karaa kamiin babal'ate jechuu hin dandeenya tokko karaa kanaan babal'achuu hin danda'a fakkeenyaaf amma dirjitiin tokko amma lafa yommuu bitu farsitu uummata tajaajiluu qaba. Uummata tajaajiluu qaba akkamitti tajaajiluu qaba rakkinni uummata gama bishaaniitiin gama maaliitiin gama ibsaatiin kan jiru baasee fi isa boodallee dhimma ofiitti deebi'uu hin danda'u. Inni garuu kana gochuu hin dandeenye dhimmuma ofiitiif ilaallatee kan inni itti fufeedha lafa kan hunda fudhate uummataaf garuu bu'aan argamsiisne manni miidharra jira. Miidharra jira lafti kun amma tilmaama hammamiin ta'a hektaaraan oduu tilmaamni yookiin qabaleedhaan oduu gandaan ganda baay'eedha. Gandaan oduu tilmaama kan amma oduu kun hin hojjetamin isaan duratti jechuudha. Lafa baay'ee bal'aa fi oomisha akkamitti irraa argama ture. Lafa baay'ee bal'aa kan ta'e fi oomishni kan irraa argamu ture. So isaan garuu qabatanii akkana gochaatiin hin jiru. Bishaan san amma bishaan isinii baasneedha. Bishaan san warshaa ababaa kanatti baasu. Warshaa ababaa kana baase bishaan kan. Bishaan kanatti baase. Amma bishaan kan yommuu itti baasu bishaan isaa bombaan isaatis ni caccabe. Yaa uummanni to'annoo dhabuurraan kan ka'e akkuma dura isin jedhan bombaan isaa ni caccabe. Kanarraa kan ka'e egaa bishaan kana cufate yookaan marratti
wallolaa yeroo rofaadhanii jechuudha. Orofaadhaan irratti wal amma lafa kana oduu gurguruu baannee jedheetoo manni gaabbeetoo oduu jarattiin kun irraa nuu kaate kan jedhu hin jira. Ayi namni yaadanatti hin jiru natti fakkaata. Maaliif hubannoo hin qabu namni baay'inaan hubannoo hin qabanii. Birruma isaa fudhataniitu malee hin jiru. Birruma isaan bakka tajaajiluma fuulduraa sanii tajaajiluma har'aa sanii malee boru maal taana booddee keenya maaltu dhufa kan jedhu hin jiru jechuudha. Boru irratti baay'ee yaadan jechuudha. Amma karaa biraa immoo faabrikaan kun inni East Afrikaan kun asin xuraa'aan marziin duuban gannaqu jira jedhan. Marziin gannaqu suni uriin dheedee faa uriin dhugee faa uriin. Akkamitti ilaalama miidhaa guddaadha innis gama tokko faalama qilleensa faalama bishaanii. Isaa wal qabsiisee. Amma fakkeenyaaf amma warshaa hoomoo kana duuba dabarree yommuu ilaalle yaa keemikaalli baay'ee kan ajaa'udha. Binkookii jedhama baay'ee kan ajaa'u ta'e miidhaa kan namarraan geessisu jechuudha yommuu achiin dabartu darbii isin godhu inni biraa immoo xuraawoo warshaa keessaa bahu gara maasaatti dhangala'uudhaan beelladoonni dhuguudhaan illee kan dhugaatiin hin jiru jechuudha kana malees oomisha namootaa kan balleessaa jiru jechuudha. Midhaan irratti keemikaalli sun maasatti hoggaan ammoo midhaan irrata jechuudha sanyii. Midhaanis inni irrata xaafiinis kan badu ta'uu isaati akkasumas immoo beelladoonni miidhaarra kan ga'an ta'uu isaati bishaan kana dhuganii. Bishaan kana dhuganii. Uriin miidhame jira akkanatti uriin du'ee jira. Baay'ee amma fakkeenyaaf nuti gaafa karas lafa qabnaa yoo achi geessinu achitti gadhiisnee raawwanneetiin amma horii sun dhaqee dhugee horii sun akkasitti nu jalaa dhufe karaa horii sadii kan ta'u dhume gimmaashaallee mana yaala geessinee yaaluu kan dandeenye ta'uu isaati. Kaasaa isiniin kaffalanii horii dhiyeessan horiin. Gonkumaan kaffala. Homaan kaffalan ragaa qabdu isaan kana dhuganii duu isaaniitiif ragaa qabdu kan jedhamu. Ragaan jira jedhu. Ragaa qabdu isaan kana du'anii dhuguu isaaniitiif kana ta'an hin jedhanii homaa gochuu hin dandeenye inuma dhiisne. Inuma dhiistan hin kassasnes maaliif hin jennu. Homaa gochuu hin dandeenye. Yaa beelladootuma keenya isaan kun fannee qabne malee homaa gochuu hin dandeenye. Maqasumaan ibsan jechuudha. Amma faabrikaan kun walumaa galatti hojjettoota biyya biyya kanaatitu fayyadamaa jira moo kan warra bakka biraatti dhufee fayyadamaa jira? Warra bakka biraattis dhufee harki caalu parsantii 25 taatu as keessa jira. Namni asii jechuudha. Namni dhalataa asii. Bakka godina adda addaatti dhufee bakka adda fageenya irraa warra dhufanidha katamaa fa'aarra. Isaanidha kan itti tajaajilamaa jiru yaa gandi keenya baay'inaan itti tajaajilamaa jiru jechuudha. Namni asii homaa itti fayyadamaatu hin jiru jechuudha. Homaa walumaa galatti olaalamu akka qabalee kanaatti xiqqimii inni qabu hin jiru jechuudha. Bu'aa tokko illee hin qabu. Qarshii guyyaatti qarshii 10dha kan isaan kaffalamu gaafa ji'a asirraa muru konkolaataa jedhu maal jedhu laaqanas kan saatiitti laataniif ta'uu isaati kana nu badhee yaa laaqanni isaaniitis qulqullina hin qabu. Hojii isaa keessa seenee waan hin argeef gaafa baay'eedha kan inni dhibeerra nu ga'e. Homaa faayiduma ofiitiif malee uummata tajaajilan jedhee. Tajaajila hoggaa meeqa hojjetteeti? Ay hoggaan hojjennee barnoota irra jira juuma dabre san ji'a 2 qofa hojjette. Ji'a 2 qofa hojjettee dhiiste. Amma kutaa 8ffaan barachaa. Kutaa 8 barachaatu jirta. Gandi kun ganda maalii jedhama gandi Afrikaa? Gandi kun ganda qurquraa ulattiidha. Qurquraa ulattiidha. Ana babaanis irra jiru. Eeshi haa ta'u tole. Eeshi baay'ee ulfaadha lamii. Ini rabbu ni